baga ittiin isin ga'e kan isiniin jettu waldaa Biraana Kiristoos Itoophiyaatti waldaa Adaamaa lakkoofsa tokko. Waldaan Biraana Kiristoos Adaamaa ergaa guddicha labsii wangeelaa biyyoota garaagaraa keessatti hojjechaa kan jirtu. Hojiiwwan misoomaa garaagaraas hojjechuun sochii gurguddaa irratti kan argamtu yoo ta'u, ayyaana kana sababeeffachuun miseensota waldichaa fi waldaa warra wangeelaa hundumaa baga dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 geessan isiniin jedha. Ayyaana gaarii waldaa Biraana Kiristoos Adaamaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya dhiyoo fagoo baadiyyaaf magaalaa keessa kan jirtan baga ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016tiin isin ga'e jechuun barbaada. Ayyaanni kun nuuf ayyaana addaati. Sagaleen Waaqayyoo akkuma jedhu gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaarratti yommuu dhalatu fayyisaan biyya lafaa dhalate jedhamee caafamee jira. Fayyisaan kun nama hundumaa fayyisa. Nama hundumaaf qoricha. Nama hundumaaf jireenya. Nuti ayyaana kana yommuu kabajnu sanuuf dhalate kun maaliif dhalate jennee yaadutu barbaachisaa. Ayyaana yommuu kabajnu nyaataaf dhugiitii qofaaf odoo hin taane yaaddannoo isa dhalate sanaaf gochuutu barbaachisaadha. Yesuus Kiristoos biyya lafaarratti yommuu dhalatu nama hunduma jaallate, nama hundumaaf dhiiga isaa dhangalaase, nama hundumaaf du'aa ka'e. Nuufis jireenya guddaa qaba jennee kayyaan dhalachuusaa kana. Yommuu ayyaana kana kabajjan lafa jirtanitti tokkummaa, jaalala, eebba Waaqayyo isiniif kenne hirmaachatii kabajaa. Kabaja bichaa odoo hin taane ofii keenyaaf argannee nyaachuu dhuguu bichaa odoo hin taane warra dhabaniif yaadutu barbaachisaa. Boleeyyan keessan isin maddiitti beela'an waan uffatan dhaban yaaddachaa fi kadhadhaafi. Lammaffaan nagaa waliif kennaati kadhadhaa. Biyyi keenya hamma haalli keessa jiru kun ulfaataa waan ta'eef waliif dhiisaa, waliif araaramaati kabajaa. Namoota wajjin jibba qabdan ijaa wal arguudhaallee yoo baattan addaan fageenyi isin gidduu yoo jiraatu garaa keessan keessatti dhiifama waliif gochaati ayyaana kana kabajaa. Ayyaanni kun kan bara kanaa, kan eebbaa, kan jireenyaa, kan fayyinaa, kan tokkummaa, kan jaalalaa akka isiniif ta'u ni hawwina. Waldaan keenyas kanarratti isiniif ni kadhatti. Ulfaadhaa ayyaana gaarii isiniif hawwa.